Hizbollaan dambalii rookeettii gara Israa'elitti dhukaasuun waraanatti makamuu mirkaneesseera. Dirree waraanaa saffisaan babal'achaa dhufe keessatti bahii giddu galeessaa sagalee misaayilaa fi haleellaa qilleensatiin liqimfameera. Dirreen lolaa daandii Libaanos irraa kaasee haga onnee Iraanitti diriire humnoota addunyaa harkiseera. Gama biraan Koreen eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan doonii xiyyaara fe'umsaa Abrahaam Linkan liqimsiisuu ibse. Misaayilaa 4 fayyadamuun galoo galaana Pershiyaa keessatti milkaa'inaan haleeluu ibseera. After new Hezbollah attacks, Israel itself Akka Koreen eegdota warraaqsaa jedhutti doonii fe'umsaa kun qaama haleellaa marsaa haaraa ta'uun milkaa'inaan rukutameera. Ibsichi dabaluun laftis ta'e galaanni bakka awwaalcha weerartoota akka ta'u dhaadateera. Humnoonni Iraan ibsi bal'aan boodarraa akka kennamus ibsaniiru. The leader of the Iran-backed Lebanese militant group Hezbollah said Monday, Hizbollaan dambalii rookeettii gara Israa'elitti dhukaasu walii galtee dhukaasa dhaabuu bara 2024 ture kuffiseera. Haleellaan halkanedaa kun haleellaa guddaa ta'e keessaa isa tokko jedhame. Hizbollaan ajjeechaa hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali irratti raawwatameef kallattiin haaloo ba'uusaa ibsuun rukuttaa humnoonni waloo USA fi Israa'el bu'uuraalee waraanaa Teheraan irratti taasisan abidda erguun balaaleffateera. Sa'aatii muraasa keessatti humni ittisaa Israa'el deebisee rukuteera. Haleellaa qilleensaa cimaa Beeruutii fi kibba Libaanos keessatti gaggeessan iddoowwan ciccimoo Hizbollah fi hidhattoota olaanoo jedhee ibsee irratti xiyyeeffachuu hime. Dhohiinsi magaalaa guddoo Libaanos kan raase yoo ta'u jiraattota rifaatuu guddaa keessa galcheera. Xiinxaltoonni akka jedhanitti hirmaannaan Hizbollah yeroo dheeraaf qabxii hammaataa sodaatamaa ture. Gareen kun Iraan waliin hiriiruusaa fi weerara USA fi Israa'el irratti fuulduratti ba'uun isaa calaqqisiisameera. Qondaalonni Libaanos biyyattii guutuu gara waraanatti akka hin harkifne akeekkachiisanis Hizbollaan dambalii rookeettii cimaa ta'e banuun hiree Beeruut wallabdee Teheraan kan Waashingtenii fi Jerusalem keessatti walitti hidheera. Hezbollah launched a series of rocket barrages and explosive drones into northern Israel. Massive fires erupted across. Dhohiinsi Beeruut irraa haga Teheraanitti dhaga'amuu fi magaalota Israa'el keessatti diroonii fi rookeettii yeroo ba'u wallabdee walitti hidhame kun naannicha irra deebi'ee bocuu itti fufeera. Gama biraan Koreen eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan doonii xiyyaara fe'umsaa Ameerikaa USS Abrahaam Linkan jedhamtu misaayila baalaastikii 4 galoo galaana Pershiyaa keessatti milkaa'inaan haleeluu ibseera. Akka Koreen eegdota warraaqsaa jedhutti doonii fe'umsaa kun qaama haleellaa marsaa haaraa ta'uun milkaa'inaan rukutameera. Ibsichi dabaluun laftis ta'e galaanni bakka awwaalcha weerartoota akka ta'u dhaadateera. Humnoonni Iraan ibsi bal'aan boodarraa akka kennamus ibsaniiru. Waashingten ibsa kana daftee kan kuffifte yoo ta'u ajajni giddu galeessaa Ameerikaa Linkan akka rukutamneef misaayiloonni kunneen ittillee akka hin dhiyaanne ibseera. Yeroon kun awwaara waraana gadi fagoo galoo galaanaa marsee jiru kan mul'isu yoo ta'u sochii waraanaa fi furguufamuun misaayilaa sa'aatiin itti fufeera. Ajjeechaa qondaalota hordofee Iraan battalumatti deebii kennite misaayiloonni fi dirooniin gara naannolee Israa'el to'attee fi buufataalee Ameerikaa guutuu naannichaatti argamu barbadeessaniiru. Qondaalonni Iraan biyyoonni galoo galaanaa lafti isaanii haleellaa Iraan irratti raawwatamuuf akka hin hirmaanne akeekkachiisaniiru. Kanuma waliin hooggantoonni waraanaa Iraan haaloo ba'uu itti fufuuf waadaa galaniiru. Ajajaan raayyaa ittisa biyyaa Meejor Jeneraal Amiilaa Taamin ibsa kennaniin humni waraanaa Iraan tokkummaa fi qophii guutuu qabaachuu ibsaniiru. Diinni abjuu saba Iraan gabroomsuuf abjootu awwaalatti akka geessan dhaadataniiru. Xiyyaaronni waraanaa dooniin lolaa kutaaleen ittisa qilleensaa fi humnoonni galaanaa hundi isaanii sadarkaa hojii karoorfame jalatti akka bobba'an mirkaneessaniiru. Iraan waraana cinaatti manni maree ce'umsaa miseensota 3 qabu ijaaramuus ibsiteetti. Manni marichaa pireezidaantii Masuud Pezeshkian abbaa murtii olaanaa Golaam Hoseenii fi luba olaanaa Alii Zeeraa Ariif of keessatti qabata. Heera mootummaa Iraan jalatti yaa'iin ogeessotaa dafee hoogganaa olaanaa filachuu qabas jedhameera. Gama biraatiin dirree waraanaa Iraan Ameerikaa fi Israa'el cimee itti fufeera. Teheraan keessatti guyyaa lammaffaaf walitti aansuun dhohiinsi mudateera. Loltoonni Ameerikaa 100 lakkaa'aman duula waloo irratti ajjeefamuun isaanis mirkanaa'eera. Galoo galaanaa keessatti yoo xiqqaate dooniiwwan daldalaa 3 naannoo Strait of Hormuzitti haleelamaniiru. United Arab Emirates keessatti misaayiloonni fi dirooniin naannoo bu'uuraalee misoomaa ijoo Dubaayitti argamu rukutuun iddoowwan gurguddoo miidhuu fi caccabsuu itti fufaniiru. Waraanni kun marsaa balaa keessa seenuun hammaachuu waraanaa mirkanaa'uu dhabuu siyaasa Teheraan tasgabbii dhabuu naannoo dabalaa dhufuuf sodaan anniisaa addunyaa yeroo tokkotti mul'achaa jiru. Lafaa fi galaanni dirree waraanaa sochiirra jiran yoo ta'u dippiloomaasiin caccabaa jalatti awwaalameera.
bahii giddu galeessaa waggoota kurnan darban keessatti yeroowwan jijjiiramaa hamaa ta'antu ishee mudate. Kill at least 500 American troops. Voy. یا خدا یا امام حسین